Dachaas? Dachaas. Maal jettame? Si gurra kiyya moo akkami? Ati narrabsuu keetii narrabsuu hamilee ni qabdaa fi garuu mee ani kana ajaa'ibe dhiyoota namaamme akkamitti si qabe osoo akkaataa imaammatti si qabe san beektu har'aan tana waa'ee Abdulaziz dubbatta abada Dachaas afaan qabdaadhaam afaan qabda waa'ee Abdii dubbatu waa'ee Maammed dubbatu afaan qabdaadha. Maal isinii godha sammuun keessa miiniin gilaasii hiikkaa tokkoon qabu sammuun keetii fi ibsa gaarima biyya keenyaa kaayoo waa itti dhalla joo jedhu san har'arraa achi lakkaadhu waan dhufu fixannee jirra nuti abbaa feene fuuna Dachaas boru ni fuuna fixanne Dachaas ibsaa keessaa boru ni fuuna lamaan kana keessa Dachaas rifeensi tiyyaa garaafecha irraa dhumatte dhugaadha mee rifeensa gaafadhu wayyoo rifeensi bar dhugaan seen rifeensi ka akka keetii kanaaf osoo yaadnu nurraa dhumate malee ati akka ati beektutti rifeensi garaaf jecha namarraa dhumata fannis immoo asuma si dhaamu dafiti baqadhu dafii ijoolleen laa abjuun sitti dhufti ati abjuun baqafti amanta Dachaas akkasitti miti ani dalagaan si agarsiisa amantana jechuudha halkan edanuu kana yoo an dalagaan sin agarsiisin an namaa miti jechuudha. Yaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu hundi keessanuu jaalallee koo ka onnirraa madde mana isin jirta hundattuu sin haala qabu sinin jecha akkam nagaa qabdu har'aan tana gudii ajaa'ibaatti nu qabate boo arguuf jirta amman tana Dachaas akkasitti miti ani dalagaan si agarsiisa amman tana jechuudha halkan edanuu kana yoo an dalagaan sin agarsiisin an namaa miti jechuudha. Ibsaa fuune feenu Dachaas hin fuune Dachaas bakka ofitti deebi'uuf deema. Na arguuf jirtaan. Eewaa dhigaadha rifeensi narraa dhumatee jira. Rifeensi narraa dhumatu sin galchu. Ka akka kee kanaaf osoo yaadnu nurraa dhumate malee garaaf miti kan nurraa dhumatu. Rifeensi garaaf takkaa dhumatee beeka. Rifeensi ka akka keetii kanaaf osoo yaadnu nurraa dhumate malee ati akka ati beektutti rifeensi garaaf jecha namarraa dhumata ana amma garaaf narraa dhumate jechuudha rifeensi maali booda namni yoo uffata Dachaas dura si arrabsuuf hin deemu amma immoo bakka ati jirtutti ila ani Abdulaziz akka maammee sanii miti laa gochaan agarsiisaa jiraam. Gochaan asin dura mi'eeffatte akka ofii bira keette kaa of bira keette naqeequuf hamilee hin qabdu Dachaasatti naqeequuf hamilee hin qabdu sii fi ibsaan jechuudha sii fi ibsaan isinii dhumatte ishraaq ibsaan ati eenyu taateeti eenyu taateeti si qabu hin dandeenye eenyummaa taateeti akkuma maammetti hin jedhe Museefaa keessaa baatetti Museefaatti deebitete amma kan ofitti himu tamaam arraba dheeratuun halalalala jechuun hiikkaan qabu gochaan akkoo hayyaan kiyya baadee zarraaf akka warra keenna san maa gad dhaabbadhu hedaa suuta tarkaanfadhu yoo suuta tarkaanfatan qoreen nama waraanti sanuu an amma qoree laa qoree tanaa miti xiqqishu tanaa miti qoree ila yoo akka dheerichi na waraanu kan jettaate waraansa keessa akka ajaa'ibaa kana si waraanu hokkonaan dhufte mana ati jirtutti si baasan ammantan gochaan kanaan naa dhufte ati amma Dachaas mee ati dhiira ammaan booda viidiyoo tokko
waraabde taanaan akkas sii galaafatamte sii dhumatte okay sii dhumatte siin jedha. Kanaaf ati mee barri algaa mana Museeffatirraa utaaltee lafa dhooftee ol ta'anii maammeen dhufe jennaan maammeen dhufe jennaan dachaasi bakkum seena wallaalee muqaddiyaa asii harkatti deemtu tana amma baddina irraa baasaa mawaa'ee maammee nutti ijoollee mata gubbarra dhaabbatee achi dhaabbatee aboo mucaan kun bada aboo mucaan kun way asittuu nu fuudha way asittuu walan araba nutti bitaa jettee osoo haasofte hin dhufee jedhee tokko rifatee bakka muqaddiyaan tiyaatu ol ka'ee naasuun buxuxu jedhe har'aan tana immoo ol ba'ee Abdulaziz gaafa dhiyoo tanaa ibsaa Museeffaas geesse san akkami waan taatiin beeynaa bara achirraa ibsaallee gad dhufee nu zoorsisuus nu maal ta'u juga akka keetii ni argatte dhugaa an dura waan xiqqoo yaaddu see jedhu dhugaa rabbii waa'ee kee haasa'ullee namman tana na jibbisiisan man tana ani sodaa maammetii mifidani sodaa maammetii miti ani jechuun ati dirqama kaa jechuun nama dhiira tokko walii galtee wali jechuun kophaa deemu kophaa nama gooteette. Dhiira wajjin galanii dhiira wajjin tarkaanfatuun bareeda nama sammuu hin dalagu maammeen sammuu hin dalaga sammuu hin yaada tooftaan ilaa wanti Abdulaziz illee tooftaan isin lamaanitti himee jennaan hin dadhabde maal isinii godhare muka isinitti ilaa maal isinii godha sammuun keessa miinigilaasii hiikkaa tokko hin qabu sammuun keetii fi ibsa gaarima biyya keenyaa kaayoo waa itti dhallaa joo jedhu sani mee ani kana ajaabe dhiyoo tana maammeen akkamitti si qabe osoo akkaataa hin maammeetti si qabe san beektu har'aan tana waa'ee Abdulaziz dubbatti abadadachaas afaan qabda adam afaan qabda waa'ee abdii dubbatu waa'ee maammee dubbatu afaan qabda ati kun yoo kami kasi bira ta'a anaa nyaatu sitti makamee kunillee of hin galaafatin jedhin fannisiin na fakkaate wayyoo fannis keenya yaa bajje mucaa kana hojii jara lamaan kana wajjin galaafatamin garaa na nyaatte dhugaa rabbii nuti ammaan tana ejjannoon kenna namoota ibsaaf dachaasii wajjin dhaabbate lafa xala fuudha wil lafaan hin kennu dachaasii amma lafa guutee xar jedhu kana maammeen takkumalla asitti albaatin aboo surree bar keessaa ajaan fixee jedhe maammeen albaatii kana baxachee fixatee surree san hin gatan yoo hammamatti darbuuf hammamatu guuta akkam godharre amma gabbayee waa'ee Abdulaziz haasa yaa Allah idaa namni akka hime jira obboleessi kiyya amman tana afaan jette saniin yeroo sadi waa'ee abdii yoo waa'ee abdii yoo ammaan deebi'ee dubbadhe jedhime tufi ka akka keessanii kana wajjin jira oolee naam xiqqoo sadarkaan kiyya kan bu'e mee ibsaa daarii ejjatanii inni gaafa nu zoorsisu sanii akkami gaafa Abdulaziz yoo dhiise asiin manatti nama erga maal ta'a waan tokko siimu guyyaa lamaan boodatti har'arraa achi lakkaadhu waan dhufu fixannee jira nuti abbaa feene fuuna dachaas boru ni fuuna fixanne dachaas ibsaa keessaa boru ni fuuna lamaan kana keessaa fixannee jirra fixanne akira isinitti jabaa yaa hordoftoota dachaas Museeffaa ofitti deebi'e maaliif nu dhiisii dachaas na dhiisii jedheenimi maammee nutti bilbilee adeeroo hin dhaabbata Museeffaa keessatti deebi'uu barbaadda aloo jenna aloo jedhee rifaatu kiu har'aan tana ibsaatu hixanii ibsaan maali kam dhiyoo tana nu wanna godhesanii ufii nu barbaade miti kanaaf ati fi ibsalleen
والله دغارا بيت بتشوف أنا أكو مقالة تسنت أكو مقول فسنتي وجلين كفر تيسة تبعتي سلا سفاد أنا برينجروان فيالو من حفتي أم نما فيالة ستدوا إسيني مو كات إيرا لا فجالة أنما تدلي دلا زبيوان يو أريف دجاز أريفنسيتي يا غرافة جرا رادوماتة دوغادا مريفنس غافدو ويو bar dugaan seen rifeensi ka akka keetii kanatu murraa malaatesse malee genneen malaatuuf na dero osoo urmii kenna fi maa wayi malaatuuf tani isin mataa dhiiftanii hudduu yaaddanii san jechuudha. Baqataa akka keessanii kana biyyatti galchine inni yaadne malee wannaa miti baqattoo ammaan booda maqaa Abdulaziz dhawu sadarkaan qabdu tamaam ni dhaabdu taanaan ni dhaabdu dhaabuu baannaan beekadhu. Garuu immoo isin lamaan keessaa isiniif dhumattee jirti. Ilaalaa akka beektaa ibsa ol darbilaa dachaas kutuu qofa. Namoonni ibsaa fi dachaas barbaada dhuftan. Ala dhiisiti mana manatti isinii nuti sammuun taphanna malee miila hin taphannu. Sammuun taphanna. Mamma dinqee qollee sadarkaan qabdu. Tamaam. Abdii qee qollee sadarkaan qabdu. Eenyuma nama maqaa kenna dhaate hunda qeequu nama xiqqoma nu bira dhaabbate qofa qeequu sadarkaan qabdu siin jedhachaas. Fannis immoo asuma siidhaama. Dafiti baqadhu. Dafii. Ijoolleen laa abjuun sitti dhufti. Ati abjuun baqattaa yoo dhiisi kaa duraanuu beeynaa dhiisi. Dachaas bakka baatetti akka hin deebine. Hiriiraata tokko hin qabu nama.